nu waan taane qabna nu fayyaa qabna akkanumatti lafaa kaatee maaliif dhukkuba nutti yaamta maalitti farrisa kun seedoo gartee silaa hidha si darbe yookaan immoo gartee magaalaa san keessa gartee si baase bakka ati jirtu gartee si aree gartee innillee gartee tole jee akkasitti dhumarratti qoricha gartee mana dhiiseen bira deeme ammaan tana garuu waan dhaga'u qoricha san gartee ragayate sheekha biranii fidaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصبر هندي خيسان بكون جرتين تجين ربي سنبريراتو. كونوا أدامان دي مجرى قريتش أجودا في سيدو في اللي قرتي فودنا أدامان دي مجرى. أيوم قرتي جا قريتش نقرأت في جدي قرتي ربي أبيخو. سيدو قريتش ينفردو جاجرا. سيدو أنا قريتش قرتي ينفردو يدراونا تمجرى. أنا قرتي فيان كباجي يدراونا تمجرى. قروجا وانت كتكن جري من الدركمة يقرتي فيان كباتنيل. Borsa nama gartee fudhachuun dirqama jechuudha. Hundaafuu kanas isanis ta'e qoricha gartee amma fuudhan deemaa jira. Garuu shayini qoricha gartee waraabinaan jee viidiyoo waraabinaan jee jira. Hundaafuu waan irra ga'e isinitti himaa jechuudha inshallah. Akkasii hanga dhumatti nagin tura. يا شقا أفان كتومياوا جيتشا كفركابا يا شقا أفان كتومياوا إتي أولي بلولي هنكفو كنكي فبهاسا Hordofaa sobraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin biraa jiraatu isin jalaa badee isin jalaa tureen jira. Ifa magaa guyyaan gartee qoricha gartee seedoodhaaf fayyadamuudhaaf fuudhee achirraa eegale jechuudha. Achumaan hin badee jechuudha. Akkasii inshallah irratti namoo waan addaa isin qabdatin jira. Hanga dhumatti nageenya tura viidiyoo laayik share godha namoonni gartee haasuu biraa subscribe godhin subscribe godhaatii maayitaadha. Torbee dabre keessa jechuudha. Sheekha bira deemee qoricha gartee waan gartee ayyuullee kana godhu waan gartee saayidoo kana godhu waan gartee sumayyaa gartee kanatti si ari'u kan hunda gartee gaafii kuma gartee walmaanuu ta'e sheekha bira deemee gartee furmaata waaraa isiniif argachuudhaaf gartee waan jiru gartee baruudhaaf sheekha bira deemee ta'u jechuudha gartee viidiyoo agartanii jirtanii isheen akkasitti qoricha gartee isaaniif ta'u hanga gartee isaan hin dhufinitti meebi gartee hanga suu gartee qoricha kana gartee fayyadamanii jee qoricha akkana ture jechuudha. Qoricha san gartee fuudhatiin adama deemanis seedoo wajjinis gartee waan baay'eedha soone shaniileen gartee qoricha gartee yeroo gartee ayyuudhaafis kanatu yeroo gartee seedoo fillee kanatu viidiyoo waraabinaan jecheeni sanifichaan viidiyoo waraabini walmagalatti seedoodha wajjin gartee ni haasoone shaniileen gartee ka gartee isa bira dhufuu qabu ittiin hime seedoon gartee bu'aan humaan qabuuti ani gartee humaan ittiin jiranii sheekha bira deeman jira kunoo qoricha kana kannee kunoo viidiyoollee yoo laaleen gartee laali jeetiin hime jechuudha. Yaasu gartee fayyan qaba ani wata gartee dinatti jiranii meebi gartee qoricha gartee manta sheena jechuunis qorichuma gartee nagaa ati rakkoon qabu tan durallee gartee qoricha gartee hadhootuudha ka garaa nama yaasuchu qoricha hadhootuudha maal gartee kanan gartee yeroo hundan fayyadama yoo quraana gartee yeroo hundan qaraa salaata immoo gartee yeroo hundan kun wajjin salaanni gartaa anumaan ittiin jiranii hadhootu torbaanatti ani guyyaa tokko firraa hin baasan anje qoricha gartee hadhootuudha. Yeroo hundi ni fudhaa gartee hodhootti rakkoon qabu ani gama kiyyaan gartee humaanatti hin jiranii jechuudha. Humaanatti hin jiranii garuu ayyuunga tola itti gartee waan nuti jennu hin fudhattu yoo ta'e ayyuudhaaf geessinan jechuudha. Ayyuudhaaf keenan jee sossoo biitatummaan gartee wajjumaan keenaaf hin jenne lakkeetummaan kanniif hin jee silaafuu viidiyoo agartee jirti viidiyoo itti waraabdee gadhiiste agartee jirti saniifuu tummaan kanniif hin jee ayyuudhaaf qoricha kan nuuf hin yaalle isiin mana gadi hin teessu qoricha gartee mana kaayatiin anaa fi seedoon gartee dhimma wayitiif karaa baadiyyaadhaa deemnee turre jechuudha. Analleen gartee gamtu kun saniif hin badee bilbilee fi bilbilaanis akka gartee qoricha kanatti fudhachuu qabdu ittiin himee nakkaatee jechuudha arrabsitee jechuudha. Sanboota fuula sagalee kaayee fi ayyuu gartee fayyaatee dursaa obboleetti qoricha kun gartee qorichi gartee fide kun waan gartee simidhu miti waan gartee anummaan jechuudha. Anummaan gartee ifiifuu mata kiyyaafuu gartee fudhachaatiin jira rakkoon qabu kun gartee kagartee qaamaan dhiqatanii kan gartee ittiin shukuumanii kan gartee mataarratti dibatanii kanaafuu rakkoo takka illee hin qabuuti fudhuun jeen dhumarratti gartee akka gartee nama fudhatuudhaa taate isti sagalee sin dhageessaa hanga dhumatti nagin turaadha. Ayyoo akka saree maraatee fi gaasilaafuu mana gadi hin teessu si eegeessa annas deema jira dalagaan kan bakka afaan deemanii. Kun qoricha laala qoricha bareedaadha jechuudha.
tokkoon isaanitti ittiin gartee ibsu kumtu jechuudha. Tokkommoo kan olattu tokkommoo kan tittibattu jechuudha. Najirama harkatti qibati irratti isa hundarrattuu maqaan barraa'ee jira. Inni kaan ammoo kan seedoodhaati. Inni tokkoon seedoodhaati. Yeroo inni dhufee ol seena yeroo hunda jechuudha. Yeroo inni dhufee ni ultaaf. Akka gartee illee ni jedhamte akka libaanataati. Akka libaanataa akka ixaanaa akkasitti ultaafee jechuudha. Akkasii bakka daafuu yeroo dhuftee yoo singiree naaf bilbili. Lama kan deeman jiran agatti. Ayyo shayni beektaa isaan sadeen keessaa Sayyidoo fi Sumayyaa yookaan Ayyuuba isaa nam tokko qabdee silaa fiddee gaariidhaa jee beektaa. Garuu ati fayyaa jechuun waan fayyaa jechuun waan salphaadha miti. Ati noormaalii gartee akkanumatti hojju qorichallee gartee yoo isheen isiif godhuu fedhii hin qabaanne akkanumatti gartee wajjumaan deebineetuma jechuudha. Wajjumaan deebineetuma yoo waa'een isin jiru teessee dhageeffattee yoo gaarii nama fakkaata iyyuu. Guddiidha. Ati ganaa waan baay'ee nutti fidda. Ganaa hooma argine ganaa waan baay'ee nutti fiddaati. Nuyi fayyaa qabna. Nan dhukkubsadheen sin jedhe moo waa ta'ee sin jedhe moo maaliin ta'ee sin jedhan? Ani nagaan qaba fayyaan qaba. Hoo dhukkubsatte jettee yaadde Sumayyaa fi Sayyid geessi yaalchisi. Ani garuu hin deemu. Tokko kana. Lamman immoo qorichaati nu fidde mee maal ta'ee ta'ani? Maali kun hukkubee hin jedhe? Moo maali ishee hukkubee jettee qoricha kanarraa fuute? Fayyaa qabdaati. Atuu fayyaa qabda. Ofii keetiif itti shukkummadhu, ofii keetiif bulbulitti hodhugi, ofii keetiif ofitti arfadhu. Kana wanti jiru. Ani fayyaan dhabeen sun jedhe. Ani fayyaan qaba. Sayyidollee hoo mana ol galu aarsiitti bulbuli kannaan jettu inni maal ta'e? Nu waan taane qabna, nu fayyaa qabna. Akkanumatti lafaa kaatee maaliif dhukkuba nutti yaamta? Maal nutti farrista? Farrisa kun. Waati nagaan qabaanne, waati fayyaan qabaanne nu fayyaan dhabnaare? Kan namicha bira deemuun immoo Sumayyaa geessi ishii dhukkubsattu. Ani fayyaan qaba. Geessi ishii yoo barbaadde. Ani hin deemu fayyaan qaba. Gudii. Maal nutti fidde immoo? Zamana kana immoo maal nutti fidde? Sirriitti fayyaa nu dhabsiisuu edda malee wayi nurraa jallisee asuu. Ani natti illee fudhatini kan keechee deemte kanallee fudhu kottutu. Barbaadu. Ayyuu bannaa tasgabbaan Oromoo shinee sheetichi kun nama cimaadha. Dhukkuboota baay'eedha wallaana. Akkasuma immoo yoo gartee akka gartee Sayyidoon gartee si jaalatullee ofeete waan si gorsu hin jira. Qorichi gartee si godhu jiras akka gartee Sayyidoon si jaalatu jechuudha. Akka gartee illee Sayyidoo jaalattu. Saniifuu qoricha kanatti dibadhuuti ittiin shukkumii dhiqadhuu isallee gartee uli waan biraa isa oliisi. Guyyaa tokko immoo fuudhee si geessaa jechuudha. Yoo bira dhaqxe immoo baay'ee nama gartee waan baay'ee gartee dinqidha garte. Saniifuu ayyuu bannaati taa'e waan hin taa'e seeni. Sumayyaa illee ni geessina guyyaa biraa inshaallah gaafa isin galtee jechuudha. Rabbi nagaan si galchu. Amma ani fayyaan qaba. Ani Sayyidillee jibba isaa hin qabu. Ani Sayyid beekta. Eenyu caalallee akka isa jaaladhu beekta. Sayyiditu na jibba. Kana beekta. Kanaaf hoo Sayyid akka na jaaladhuuf gorsa naa kennu hoo jiraate nin deema. Rakkoon qaba. Ani garuu fayyaan qaba. Qoricha sin barbaadu. Ani Sayyid hin jibbu. Nan jaaladhaani. Waan nan jaaladheefi ibidda kana keessa of naqe. Digalee amma rakkoo kan qabuuf Sayyid. Waa akkas ta'e sheekicha bira nin deema. Rakkoon qaba. Ati garuu nurraa taa'e. Kana anjaa giraanjaa kee achitti dhaabi nurraa. Akka barbaaddeetti kaatee si dhukkubee maraattee akka naan hin jennaan. Ani fayyaan qaba. Wayi. Ayyuu gartee wanni gartee akkanatti an sobee kana jeen maaliif qoricha kun qoricha gartee miidhagaa miti normaala kana gartee dibatanii ija namaatiif malee waan biraatiif miti. Garuu isin akkuma dhageessan kana jettee dhumarratti inshaallah ni fudhatti jabdiin qaba. Sheeni gartee laalee tumaa'u
yoo gartee ija namaa teessu yoo gartee buudaa ta'ellee yoo gartee wanni gartee hadhootu nuti jiraatellee jechuudha. Isheen laalee gartee qoricha godhaaf jechuudha. Yoo isin dheedhe jechuudha. Akka gartee atillee gartee sedoo jaalatu akka gartee sedoo illee gartee si jaalatu isheen gartee qoricha gartee gorsaa jechuudha. Isiniif godhaa jiramtire gorsa bakka gorsa sammuudha. Siif godhaa jechuu xiyyaachuu. Garuu isin dhumarratti ani gartee sobee gartee akkasitti bilbilaan illee gartee baay'ee hojjaa soone ani sobee gartee hangas jennaaniin dhumarratti gama gartee toluudha tole jechuu toletti jirti jechuudha. Qorichallee inshaallah fudhataa jirti nu fakkaata. Seedoon illee gartee ayyuun gartee qoricha kana gartee akka fudhattu akka gartee dibatu akka gartee ittiin gartee qaama dhiqattu saamunaa kanallee jechuudha. Gorsi kun gartee waan miidhaa qabu miti waan gartee ija namaatiif dawaadha. Sheexaan gartee nama gartee waswasu sirraa baasu irraa baasuu danda'a. Saniif kun gartee miidhaan qabu atillee gartee hojii hojii dhiqadhuuti yoo gartee hin fenellee isiin gartee akka gartee fudhattu godhi hin jeen jechuudha. Inni illee gartee tole jee akkasitti dhumarratti qoricha gartee mana dhiiseen bira deeme ammaan tana garuu waan dhaga'u qoricha san gartee dibataa jirti ittiin dhiqataa jirti jaani inshaallah galtee fuuldura yoo gartee isin nama tasgabbootee ragaate sheekha biranii fidaa jechuudha. Sadoolleen gartee yoo dide ayyuu gartee sheekha bira fidee hanga tokko inshaallah nagaan harkannaan jaa harkumaan illee gartee kanumatti hin fiine yookaan immoo gartee akka gartee sumayyaaleen rabsine anumallee gartee kana rabsine seedumallee gartee seedoollee gartee akka gartee sossobdee gartee maalaan gartee yeroo hundi gartee qabdu jechuudha. Akka yeroo hundi gartee birrii hin jenne inshaallah tasgabbootee ifni gartee jee abdiin qaba akkasi. Inni biraa immoo Umar viidiyoo yeroo baay'ee narratti waraabaa jira jechuudha. Narratti waraabaa jira. Umar adabduu ta'e. Ani gartee ayyuu ilkeen irraa cabsitee miti. Ani gartee isii fakkaadhee isiidhaan walqaxee ilkee irraan cabsu. Yookaan nama tumee waan godhu gaarii miti hin ta'u. Ani gartee ayyuu ni kabajaa akka obboleetitti akka gartee jaartii gartee obboleessayyaatti ni kabajaa waan isin barbaaddu ammallee gartee yeroo hundanii hin godhafan. Kabajaadha malee gartee waan biratiif miti. Ati immoo akka waan biratti fuutee hin oofin tasgabbaa'e. Ani ayyuu sumayyaa hundinuu naaf walqixa jechuudha. Tokkollee gartee tokko hin caalchisu. Garuu nama gartee dongora qabu dongora yoo isaan qabatan ayyuu si qabu sumayyaa si qaban maan jaan jechuudha. Malee waan biraati miti. Ati immoo akka gartee waan biraa gootee hin oofin tasgabbaa'e ta'e namicha tasgabbaa'e ta'e. Yeroo meeqaan gartee badii dhibba balleessitee jechuudha. Sedoo garteen sirraa dhorkaa sirraa qabaa jira. Ammaan tana immoo dhuftee yaasuu maalodha tasgabbaa'e ta'e namichaan tasgabbaa'e ta'e gaarii miti. An nama gartee silaa osoo beeytee sedoo gartee silaa hidha si darbe yookaan immoo gartee magaalaa san keessa gartee si baase bakka ati jirtu gartee si aree gartee si fageesse anaa gartee sirraa sobee sirraa qabee mee dhiisi jee sirraa dhorkaa jira jechuudha. Ati immoo anatti deebiteeti ana gartee hamaa godhaa jirta jechuudha. Tasgabbaa'e gaarii miti. Tasgabbaa'e. Ayyuu ni kabajan. Kanaaf ayyuu gartee obbolummaa jaalalummaa gartee siistariidha. Sani malee wanni biraa hin jiru jechuudha. Ati akka gartee waan biratti oofin. Wanni gartee sin jalaa badeef illee kanuma ayyuudhaa fi gartee sayyidoo qoricha na gartee akka fudhataniif baay'eedhaan gartee xaaraa ture jechuudha. Garuu dhumarratti ayyuun gartee akka gartee fudhachuudha taatee jirti. Sayyidoon dhugaadhaa jite jira. Ayyuun ammoo yoo ta'e gartee saabuna san gartee qarqattuun zayitii san gartee akka gartee dibattu hanga tokko gartee toletti jirti jechuudha. Hanga tokko toletti jirti. Inshaallah ammoo yeroo isin nama tasgabboote fuudhee sheekha bira geessuun kiyyaa kan qabu. Inshaallah du'aa godhaadha. Viidiyoon kiyyaa irraan tana kana fakkaata. Waan baay'eedha jira. Inshaallah hordofee isin biraan hin ga'a. Sumayyaalleen wayi jira. Hundaafuu inshaallah hordofee isin biraan hin ga'a. Viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaasuu biraa subscribe godhaatii maayitaadha. Salaamu alaikum.